namumti akkana kun eessatti dhokate ammarratti eessa jira ammarra eessa turte abbe namin jedhee mirga namicha judge ganamicha. I like your proposal. This special proposal, this love proposal. But akkanamicha saniin si jalaa ta'ee jechuudha. Proposal kan kee waa'ee jaaladheen jira. Garuu bajetan qabu. Gaafan kana siin jedhu yaalaan barbaada. Of dhaggeeffadheen addunyaa kanarraa yoo hin danda'e fagaachuun barbaada. Shamarma waan jedhamu keessummeessuun fedhu ammatti jechuudha dhiifama naa godhi. Siin kabaja siin jaalladha. Atti warri deeman amma sammuutti dhabuutti warri deeman amma onneen isaanii waan biraa yaaduu hin dandeenyetti sammuun isaanii jaala kanaan qabamuutti namoonni jaallatan jiru. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii na fayyaan qaba galata rabbi. Fayyaa maaliin qaba fayyaan qabu jechuun danda'a. Ni kolfas ni boos jechuudha. Maaliif akkuma namoonni baay'een naan jedhee dhugaadha. Gara social media kanatti dhufe jechootni meeqallee naan jedhamee jira, arrabni meeqallee naan jedhamee jira jechuudha. Kan na beekus kan nan beeknes waa meeqa naan jedhee jira jechuudha. Gin ati waa takkaaf jettee ni jilbeeffatta. Arrabas ni fudhatta. Waan barbaadde hundumayyuu ni fudhatta jechuudha. Gin wannati itti deemaa jirtu sun yookiin immoo wantoonni ati itti arrafamtee fi itti qeeqamtu sun yoo siin milkaa'in sitti dhaga'ama jechuudha. So gin ani durumayyuu immoo jala muradheetiniin jira. Ooma waan fedhellee ta'ee waan dhiisu mitii bakka. Waan dhiisu mitiidha kanan jechaa jiru bira. Osoo wanta har'a dubbadhee boru dhiisu ta'eeti gara social media kanatti dhufu. Garuu keessatiin dubbiseen achumatti afaan ture malee gaafa inni na dubbisuu didu. So kanaafi waan dhiisu miti bakka. Sagalee isaa wajjumaan dhaggeeffanna turtiin keessan ana duukaa ta'u. Nama ajaa'iba deebii akkamii kennaaf deebise. Jechuun namni haamilee namaatiif illee xiqqoo eega bara. Haamilee namaatiif illee xiqqoo ishee jira miti. Just yaani xiqquma baay'ee miti. Na sagalee isaa walumaan dhaggeeffannaa turtiin keessan hanga dhumaatitti sagalee kana waliin haa ta'u. Guyyaa kaleessaan yaada keessan koomentii jalatti kaa maal jedhe akkanaaf deebisisin hin jedhee ture. Namni keessan hin jirtanii just ani immoo sagalee kana dhageessisuun dhiisu waan ta'eef dhaggeeffadhaa wajjuma dhaggeeffanna maaliifin dhufee anis asirratti iyyaa oole afaan banaa oole waan ta'eef bakka yaadde kan koo ibsadheefin jira waan ani ibsadheef sanarratti immoo maal akka inni naaf deebise walumaan dhageenya jechuudha. Kanaaf turtiin keessan sagalee isaa duukaa haa ta'uu jechuudha. Sagalee isaa isin banaa amma sagalee isaa dhaggeeffattan. Ani waanuma jaalala jedhamu jechuudha. Onneen tokko jaallataa. Erga jaallatee booda dhiifama. Erga jaallatee booda deebi'ee nama biraa keessummeessuudhaaf itti ulfaata. Jaalala isaa ammaa kanadha kan nuti beeknu yeroo hedduu kan hin argu. Kan quunnamuus jechuudha. Namoota hedduu irrattis kan hin argu. Obboleessa hangafaa jaallatti obboleessa hangafaa irra obboleessa quxisuu bira dhaqxi sabooda fedhii ishee sanani xumuratti ammas obboleessa quxisuu bira irraa jaallatti ishee qaba kuni jaalala miti jallina malee. Darbee immoo kan isheen jaallatti gurbaa diimaadha. Gurbaan diimaan yoon dhufini gurbaama gurraacha itti maxxanti jechuudha. Yeroo ammaa kana dhiironnis akkasuma jechuudha. Warri dhuguma onnee isaanii irraa jaallatan minaamin jiru. Ana qofa miti hedduun isaanii jiru. Warreen jaalalaaf wareegama gurguddoo kan falan wareegama amma kanan jedhame kan falan wareegama amma du'aatti warri deeman amma sammuutti dhabuutti warri deeman amma onneen isaanii waan biraa yaaduu hin dandeenyetti sammuun isaanii jaala kanaan qabamuutti namoonni jaallatan jiru. Injiran jechuu koo miti. Isit social media kanarraatiin nama wal baree wal jaallatee milkaa'e
nama kudhanii ollaa kaasuu hin dandeessan for sure. Inni kaanii yaa isinis filtarii fitti gootee galti, innis filtarii fitti gootee gala. Guyyaa ol argan namoota bira. Filtariin godhan. Kan wal dubbisaa ture faranjii kan ol arge immoo Habashaa qulqulluu waan ifate beeknu sana. Isa fuulli isaa daddaalachaa sana. Filtariin qabu. Isa gadadoon fuularraa mul'atu sana. Isa ganaa jijjiiramuudhaaf ifaaju sana. Isa waan hedduu gaarreen hedduu tarsaasu ganaa jireenya boriif. Biyyaa nyaatu filtariini jaalalaa walirraa qabsiisa warra kana jechuudha. Suu jaalala akkanaatu heddummaachaa jira. Obboleettiikoo namaati sin jaalladha sin kabaja yoo dhugaa ta'eef miiraati keessa jirtu anis keessa waan jiruuf understanding. Bakka kanatti jechuudha ani jechuudha bifa isaati fi miti kanan jaaladhe namummaa isaati fi malee namummaa isaati fi miidhama inni keessa jiru arkee amman isa ilaalaa deemu jaalale sanatti dabalaa deema jechuudha. Because odoon ani dhimma isaa qabaachuu baadhee jaalala isaa qabaachuu baadhee gar social media kanatti hin dhufu akkuma dura siniin jedhe jechuudha. Gar social media kanatti hin dhufu achumaan keessan xumuree yoo na dubbise yoo na dubbisuu baate dhiisa malee jechuudha. Gin dubbisee dadhabee gaafa sammuu keeyyaa ol ta'uni gar media kanatti dhufe. Bagan dhufe immoo waan ani kar media kanatti dhufe inniyyuu akkana ani isa dubbisu naaf eeyyame. Odoon ani akkana bahee dubbachuu baadhee odoon ani gar social media kanatti dhufuu baadhee naaf hin eeyyamu nan dubbisuuyyuu jechuudha. Sini galee kanaafuu waan ananii social media kanatti bahee waasaa dubbadheef bahee dhufee raawwatee na dubbise. Sini gala ani bifa isaatiif waan isa ani waan barbaadiyyuu maaliif hin taane waan biraa isarraa barbaadee miti jechuudha. Wala maalii isaa bifa isaa maalii isaa oomaa isarraa namummaa isaatiif jechuudha nama ta'uu isaatiif isa jaalladhe. Kanaaf sagalee isaa hanga dhumatti waliin dhaggeeffannaa guys hanga dhumatti dhaggeeffadhaa please. Nanu badda garuu moos keessummeessuudhaaf xinnoo natti ulfaata. Namichatu proposaalii ajaa'ibaa barreessee fide. Akka proposaalii addaa wayii proposaala hojii. Inni joo'if gashe. Namoonni biraas kan barreessanii galchan jiru. Isa booda mandiyyuu pireezenti godhanii habaleen kennamee fi dabareen isa qaqqabee namicha kana ka'ee gaafa pireezenti godhu dakka. Namni kun amma irraatti eessa tureedhe namichi ni dorgomsiisaa jiru. Ni proposaalii kiristaayiz gochaa ture jechuudha. Hamilee kennaa fi nama kanaaf jedhe. Hamilee kennaniif choo. Ammas deebisaa kennaa fi hamilee kennaniif choo. Ammas irra deebisaati yeroo xumuraatiif kennaa fi choo. Namumti akkanaa kun eessatti dhokate amma irraatti? Eessa jira amma irraa? Eessa turte abbe? Namin jedhee mirga namicha jajee namicha moraalii ajaa'ibaa itti kennee booda proposaalii kee baay'ee jaallannee jirra garuu ammatti bajetan qabnu jedheen jedhama. I like your proposal. It's a special proposal. This love proposal. But akka namicha saniin si jalaa ta'ee jechuudha. Proposaalii kan kee baay'ee jaalladheen jira. Garuu bajetan qabu. Gaafan kana siin jedhu onnee ayyuurra ceetee nama biraa jaallattuun qabu ammatti jechuudha. Yaalaan barbaada. Of dhaggeeffadheen addunyaa kanarraa yoo hin danda'e fagaachuun barbaada. Shamarma waan jedhamu keessummeessuun fedhu ammatti jechuudha dhiifa manaa godhi. Siin kabaja siin jaalladha. Like my sister. Sanirra waan darbe garuu dhimma biraaf dhaman qabu. Bakkan qabu natti dhangaggaa yaanni akkanaa kun yerootiif jechuudha. Bet sisterlii gaafa dhufte you are welcome. Manni koo mana keedha. Manni kan kee mana koodhaa jechuudha. Karaa sanaan deemuu dandeenya. Sarara kan darbe garuu gaafii jaalala keessummeessuudhaa fi natti ulfaata baay'eema jechuudha. Na of galchi waan dubbadhe keessatti gaafan dogoggore na milkeessiin siin jedha. Guddaa galatoomii yeroo gaariin siin hawwa jabaadhu.
mooruu jireetti fokas jedha guddaa galatoomii yeroo gaariin siinaawwa jabaadhu mooruu jireetti fokas godhimoo iddoo nati jirtus iddootii yeroo akkanaatiif waan akkanaatiif maal si kaadhimu miti warbiisi biyya ormaadha kanatti jiraattu jireenya kee faana faayit godhi jireenya kee wajjin jireenya kee mo'attee maatii kee gargaartee maatii kee jijjiirtee obbolaa kee jijjiirtee achirra ceetee ofii jijjiirtee biyya keessa geeddaruudhaaf yaadi siin jedha siin jaaladha siin kabaja yeroo gaarii naaf qabaadhu.